Ashama harkafuni habajamtoota hordoftoota Oromoo Multimedia Production bakka jirtanitti nageenya kan jeesin barhaa goosiniin jecha kan daawwachaa jirtan Oromoo Multimediaati. Sagantaan akkuma beekamu sagantaa nagaafadhu jettuuba. Torbanitti qophaa'ee kan Oromoo Multimedia isiniif dabruudha. Sagantaa kana irratti namni isin dhiyeessinu munshidoota, artistoota akkasumas taatota, hayyootaa fi gaazexeessota warreen dandeettii qaban hayyoota Oromoo hundaa'u sagantaa kana irratti isin dhiyeessinee kan namoota waan biroo barbaade gaafatudha. Arraas akkasumatti keessummaa takkaan qabadhee isin dhufee jira. Keessummaan tanya tan arraan tana caaltuu amaan yoo haa'u caaltuun tan Oromootiin tan beekamtu gaa sooshaal miidiyaa irratti isiidhaan qabadhee dhufe. Isii waliidhaan turtii qishoo tokko goora. Mee caaltuun gaafii hawaasa irraa sitti dhiyaatte maal jettee kan deebistu taatii waliin kan laallu ta'a. Hanqasuu nufaana turaa isiniin jenna. Dhiirotaaf maal dhaamta? Jaalallee kee qaama dura nooyimuu diddisaan amma nooyimii jetti. Ani isinii himuu hin dinne isiniif hin himaa jechuudha. Heerumtee baate moo ganaa heerumtee aruuzan manaa baata. Jaalala jechuun maal jechuudha? Tiif nama akkamii filatta? Dhiira tokko heerumtee eega heerumteen booda yoonii fi akka fuudhee ture sitti hime maal gootaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni hordoftoonni Oromoo Multimedia taatan akkam jirtan nageenya kiyya kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu ashamaa harka foonee warroonni amantaa biraa hordoftanis hundi keessanuu akkam jirtan isiniin jecha har'a Oromoo Multimediaan gaafilee na gaafatee deebisuuf qophaa'ee asitti argameetiin jira. Hanga dhuma sagantaa keenya nu waliin turaadhaan isiniin jaa. Osoo karaa gaafilee cin dabarree warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan share like subscribe gochuudhaan bira dhaabbadhaan isin jechuu barbaada. Karaa gaafilee gaafii tokkoffaan maqaan kee dhugaa kanuma jetti maqaan kee dhugaa kanu. Gaafii lammaffaan caaltuun eessatti dhalatte eessatti guddatte ammoo eessa jiraatti jetti. Ani bakki nuti dhaladhee carcaraanaa Habrooti bakki jiraadhu Saawud Arabiyaadha jechuudha. Gaafii sadaffaan umrii meeqatti biyyaa baatee jetti. Umrii 15 biyyaa ba'e. Gaafii afuraffaan hangaasaa fi tahayyee keessa filadhu heerumuu siin jaan eenyutti heerumteetti. Ani isaan lachuu ittiin heerumu. Uummanni kun bineensaa, uummanni kun warra garaaf jiraatu. Waan jireenya kiyya keessatti immoo nama garaaf jiraatu anaan hedduun balaaleffadha. Kanaaf isaan lachuu hin filadhu jechuu gaafiin kun osoo irra dabartee natti tola. Okay, gaafii shanaffaadha. Jaalallee kee qaama dura nooyimuu diddisaan amma nooyimii jetti. Ani isinii himuu hin dinne isiniif hin himaa jechuudha. Isiniif hin himaa garuu waliin baasu hanga guyyaan ga'u eeggadhaan isiniin jaa. Okay. Gaafii jaaffaa jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalaltii bu'uura ilma namaati. Jaalaltii qabeenya, jaalaltii ilkoodha, jaalaltii namni tokko jaalalaan malee bakka fedheehuu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Waan feete qabaadhu akka feete bareedi akka feete tahee yoo jaalala ilma namaa hin qabaanne yoo ati nama jaalachuu hin dandeenye jiraachuu hin dandeessu. Jaalalti jireenya walumaa galatti. Okay. Dhiirotaaf maal dhaamta? Nama amanamoo taha jechuun dhiirotaaf nama amanamaa akka ta'aniin isaaniif hawwa. Osoo sobaan jiraachuu baatanii tarii jiraachuu dhabuu danda'a jiraachisuu waan danda'uuf nama amanamaa tahan isiniin jaa. Okay. Gaafii saddeettaffaa heerumtee baate moo ganaa heerumtee aruuzan manaa baata. Inshaallah ganuma heerumee bahaa jechuudha. Gaafii sagalaffaa dhiira tokko heerumtee eega heerumteen booda yoonii fi akka fuudhee ture sitti hime maal gootaa? Dhiira takka heerumee akka fuudhee ture yoo natti hime wajji jiraachuun wantichi kun akka lama yoonii fi fuudhee turuun isaa suni fuudhanii adda bahuun isaa adda bahan miti. Yoo fuudhee moo osoo wajji jiranii natti himin ani san booda isaa wajji jiraachuun kiyya haalaan na shakkisiisa jechuun shakkiidha jechuun jireenya keessatti ilmi namaa shakkiin nama hedduu uumamnaan haalaan ulfaata waan ta'eef ni shakka ni amanu namni amantiin nama hedduu dhabamnaan ammoo jireenyi ulfaataa jechuudha. Kanaaf carraan keenya adda bahuudha waan biraa maaltu jira nama tokko eegan amanne waliin deemuu hin dandeessu waan ta'eef. Okay. Gaafii 10ffaadha. Quraana qaraatee yoo qaraatee jiraatte mee waa xiqqoo nuuf qaree tole quraana xiqqoo qareen jira. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قل هي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سجنتا قرآن تيمتي خناف سنين الجاجيتي هذا تري دلسين قرآن يعني. Okay.
Gaafii kudha tokkoffaa fuulduraaf maal ta'uu feeta? Ani fuulduraaf maal ta'uu yaada qabdaa? Waa'ee aadaa Oromoo irratti xiyyeeffadhee hojjechuudhaan barbaada. Akkaataa safuun cabsinetti, akkaataa amantaa xiyyantuunetti hojjechuun barbaada. Inshallah nin hojjedhas jeetii yaada qabaa jechuudha. Gaafii kudha lammaffaa hooggantoota Oromoo keessaa nama tokko dhungadhu yoo siin jaan eenyu dhungattaa? Hooggantoota Oromoo hunda hedduun jaalladha. Nama Oromoo hojjetu xiqqaa guddaa isaanii hedduun jaalladha. Garuu dhungadhu hajaamu jawwee mataa isarra sonnuun gadi natti tolaa jechuudha. Okay, gaafii kudha sadaffaa qabsoo sooshaal miidiyaa akkamitti eegaltee? Qabsoo sooshaal miidiyaadhaan ani guyyaa kana eegale jee guyyaa kana sani jee himuu hin danda'u hin beeku. Ammas nama qabsoo sooshaal miidiyaa irra jiru jee fi yaadu jechuun waan anarraa eegamu hin goone waan ta'eef wanta dhugumaan godhamuu qabu hin goone ganan godha jee waan yaada qabuuf kana jee himuu hin danda'u. Guyyaa kana eegale jeetis himuu hin danda'u. Inshallah kana booda waan hedduu akkan hojjedhu abdiin qabaa jechuudha. Okay, gaafii kudha afuraffaa bultiif nama akkamii filatta? Nama amanamaa, nama namummaa isatti boonuu fi nama jireenya isaa keessatti tasgabbii jechuun nama wajjin jiraachuu danda'u. Fuulan hin madaalu, qabeenyan hin madaalu, fageenyan hin madaalu, namummaa isaa qofaaf natti dhiyaatee na jaalachuu isaa qofaaf naaf gaha. Yaa'u nama amanamaa, nama ibaadaa fa'aa qabu osoo ta'e natti tola. Tarii jechuun maaliif namni ibaadaa qabu wal jabeessa? Jireenyi lafaa hawwaa xiqqoo waan ta'eef nama ibaadaa qabu nama jabaa osoo ta'e natti tola. Inshallah nama akkasii dhijee yaada. Okay. Caaltuun gaafii kudha shanaffaadha. Caaltuun jalqaba moobaayilii akkamii bitattee? Maqaan maal jaa? Moobaayilii ani bitadhe Teeknoodha. Moobaayilii ani bitadhe Teeknoodha. Teeknoon bitadhe dura biyyatti jechuudha. Okay. Gaafii kudha jaffaa umriin kee meeqa? Umriin kiyya 22. Warri sanii oliin na eeganis asiin jira. Warri kanaa gaditti na eeganis been jira. Deemnee jirra jechuudha. Umriin deemnee jirra inshallah. Alhamdulillah. Okay. Gaafii kudha torbaffaa gaafii dhumaati. Dhaabbata Oromoo Multiimiidiyaatiif maal dhaamtaa? Duraan dursee Oromoo Multiimiidiyaa hedduu galatoomii sagantaa kanarratti naaf yeroo kan keessatti ulfaatuun siin jaa itti aansuudhaan warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan share like gochuudhaan wal cinaa dhaabbadhaa. Bakki takka namni tokko waan yaada isaa ittiin ibsatu carraa ittiin argatu wal cinaa dhaabbachuun aadaa haanuu taatuun isiniin jaa. Kanuma bakka share like godhaadha bira dhaabbadhaa Oromoo Multiimiidiyaa waan bareedarra jirta galatoomii jabaadhu isinitti haa tolu. Tole egaa hawwattoota hordoftoota keenyaa turtiin caaltuu amaan waliin goone kana fakkaata. Torban keessummaa addaatiin hanga walitti deebinutti Oromoo Multiimiidiyaaf yoo kan haaraa taate asumaan subscribe godhaa. Guyyaa gaarii isin haa ta'u nagaa keessan haa tura.